santureda siega ergana wamte dangatwa ekofta makega kammo golena busulle asase dunaga jalamureta namana gamakane dunaga kanen darbine dille amoro fubao mona ratti charani wa walaka chakedin nusite gargacha sitam dakara watachi dudide nawae kabajamtoota jaalatamtoota maatii Boone Entertainment nageen jaalala raarraa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha obboleewwan kiyya gaggaarii yooyaa anaa dhufu jecha jalqabaa kaatanii like share comment gochuun Chrome irraa kaatanii haga sadarkaa kanaatti warroonni Boone Entertainment duukaa taatan obboleewwan kiyya galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u jecha yooyaa ammallee anaa dhufu jecha marree warroonni maatii Boone Entertainment hin taane koottaa maatii Boone Entertainment ta'uu hin dagatina wantoota isheen guyyaa guyyaan poosti gootu koottaa like share comment gochuun maamila Boone Entertainment ta'an isiniin jedha. Boone Entertainment yookiin boontu nuti mucaan kun boontu tamasgeen koottaa mana boontu tamasgeen buna dhugaa hancootee nyaadhaa buna qalaa nyaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa asumaan cumboo fa'aatu jira mana Boone Entertainment hancootee fa'aatu jira buna qalaa fa'aatu jira mucaan sabboontuu Wallaggaati waan ta'eef aadaa faaya aadaa Wallaggaatiin koottaa faayamaan isiniin jedha koottaa miidhagaa koottaa irraa baradhaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf warri maatii hin taane koottaa maatii ta'uun gara maamila Boone tamasgeen boontu tamasgeen yookiin Boone Entertainment isa jedhu kanatti koottaa maamilataa ishee waliin waan isheen guyyaa irraa torban irraa poosti gootu waliin qoodadha. Akkanumallee seenuun obboleettii keenya jajjabeessaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa irraa kana waamichatu jira waan ta'eef gara waamichaa fi dhufee istiidiyoo ishee keessatti argamee jira jechuudha. Ji'a dhufu Watawajji gaafa guyyaa 21 waan akkasiitiin itti fakkaate Boone Entertainment cidha qabdi jechuudha. Ciini ishee galma abbaa gadaa Adaamaatti kan inni geggeeffamu jechuudha. Kanaaf hiriyoonni ishee marti keessan akka irraatiin hafni abdii guddaan qaba. Waamamtanii jirtu jechuudha. Isaan dura jechuudha warroonni gurmooftanii deemuu barbaadan sixoota garaa dhuunfaadhaan bituun barbaanne fakkeenyaaf sixoota gaafan isiniin jedhu warroonni gooldii bituu barbaadan wantoota gatiin isaa ulfaataa ta'e waan birrii 10,000 bitamuu barbaadan gurmooftanii warri bituu fi barbaadan jechuudha. Hiriyummaa sixoota gamtaa hiriyummaa kennuu fi warri barbaadan hello kaayeftuuf jechuun keessaan naqunnama waliin taaneetoo wanta goonu mari'anne deemnee cidha obboleettii keenyaa seeraan faayinee kuullee irratti argamuutii qabna jechuudha. Sababiin isaatuyyuu nuti sabboontoonni Oromoo obboleettii keenya sabboontuu bira jechuudha dhaabannee cidha ishee miidhagsinee bareechinee jechuudha habaabaa bittin goone jechuudha. Enna kanaafiyyuu koottaan isiniin jedha irraa hin hafina dhageessanitti Watawajji gaafa guyyaa 6 bakki ciin ishee itti gaggeeffamu Adaamaa galma abbaa gadaatti waan ta'eef akka irraa hin hafne waamicha kiyya asumaan dabarfachuun barbaada. Egaa cidha Boone kana namni hafu yoo jiraate diina duwwaadha jedhee yaada. Namoonni biraan akka dhuftan abdii guddaan qaba. Kana malees immoo saatii booda akkuma viidiyoon kun qilleensa irra ooleen booda kaataniito akka wanti hundi ana bira ga'u abdiin qaba jechuudha. Namoonni tokko dhuftanii akka keessan naqunnamtan abdiin qaba. Sababiin isaatuyyuu haala itti deemnullee ni mari'annaa jechuudha. Haala kamiin akka kontiraatallee maashee konkolaataa moo kontiraataa jedhu konkolaataa akka konkolaataa ittiin qaban waliin mari'achuu dandeenya. Maal akka uffannullee jechuudha guyyaa sana uffata aadaatu uffattu moo beelloodha moo diramtire wantoota kana maraa isaa anuma biraa jechuudha. Hello jechuun dagatina yookiin immoo koottaa mana kaayeftuuf oluma seenuun koomenta jalatti barreessuun haala kamiin konkolaataa argachuu dandeenya jechuu dandeessu. Kanaaf baay'ee konkolaataa illee jechuudha guyyaa sana anumatu fiib godha waan ta'eef kaffaltiin qabdan konkolaataan pilisa tola waan ta'eef anatu bakka isin jettan mara hunda naannessee isin gaha. Kanaafiyyuu irraa nafiina kennu galmeessaan oole jechuudha. Akkuma isin argartan kompiitara iyyuu hin cufanne ijoolleen tokko na dubbisaa turanii naqunnamaa turanii keessaa waan ta'eef jara waliin hedduu haasaan oole.
Maarreega kanaafiyyuu akkasin irraa namni abdii guddaa tan qawaa ani gammachuudhaan eegaan jiraa guyyaa sana jechuudha saf jedhee maaliifii cidha sabboontu keenya arguuf baay'ee tokko intini ta'een jira jechuudha amma yoona kana miqqanyoonni tokko gurra qorattanii jettanii dhaggeeffataa jirtu cidha boonii entertainment waxabajjii gaafa guyyaa gudhachaa galma abbaa gadaa dhageessanii jirtu akka irra sinirraa namni akka irraa nafni kasii asumaan immoo warra Adaamaa keessa jirtan yoona kana gammaddanii lafa dhiittu bara nuti baasillee hin qabnu jettu warri kaan immoo yoona kana jechuudha. Adaamaatti cidha naan godhatti asii kan Adaamaa sheedaa dhaqaa kan jettan hedduutu jira jechuudha. Aannan baraadde moo inni siqee Adaamaa dhaqu paampersii kiiloo tokko naa bitaa sukkaara kiiloo tokko naa bitaa misira kiiloo meeqa naa bitaa kiraa manaa ji'a meeqa narraa kaffalaa kan jedhu hedduutu jira waan ta'eef. Egaa waan hundaafiyyuu obboleewwan kiyyaa waan dhaggeeffatanii guddaa galatooma cidha boonis warri caqasaa turtan warri keessan saf jedhee gammadaa turtan haala kamiin dhaquu hin danda'amu ani maalan bita boonedha dhugaa dubbachuuf yoo ta'e ani maala kan godhu beektu ashaboo gomboo tokko dhadhaa gomboo tokko gombooti sana kan beektu miti gundoo booree gingishaa kana bitaa fedhee yaadan jira. Sin immoo waan isin bittaniif ani hin beeku gaa waa hundaafiyyuu mee siisteriin kiyya naa dawwalaa jirti waa'ee dhuma cidha ishee waliin deemna jetteetu natti fakkaata. Zannu cidha boon entertainment waxabajjii gaafa guyyaa 26 galma abbaa gadaa Adaamaatti geggeeffamu dhaquuf fedha qabda moo maaf naa dawwalte garuu dhageessi naa dawwalte natti fakkaata. Hello. Ati immoo jiin amma dhufaa jiru waxabajjii miti jechuuf immoo baay'isee waan hundaafiyyuu ani barri cidha obboleettii xiyyaatu iyyuu waxabajjii gaafa guyyaa 26 waan ta'eef isa dabarsuutti jira. Kanaaf hin naqxa yoo ta'e hin naqaa jetti waan hundaafuu gingishaa tokko naa hodhuu dandeessa gaafa sanatti naa baasta gingishaallee bituuf hin barbaade. Waan biraawo ati yoo maal bittaaf ani maal akka yaade beektaa buna gomboo tokko naqaa fi dhadhaa gomboo tokko barbaree gomboo tokko gundoo booree gingishaa kana bituuf hin barbaade ati yoo maal bittaaf gundoo booree addooyyee bitamoo gundoo booree addooyyee bitamoo ijoo ana gudiin qaba gundoo mooree maaliin koomenti jalatti nan barbaada gundoo booree eenyutu bituu qaba addooyyeetu bitamoo haadhatu bitamoo obboleetti abbaatu bitamoo amaatiitu bitamoo gundoo booree eenyutu gaafa dubarri heerumtu bituu qaba kanallee koomenti jalatti guutummaa isaan hin barbaada jechuudha. Dhugaan jedheetu istiidiyoo boonee keessattoon taa'eetu viidiyoo hojjetaa jiru naa dawwalte jechuudha siisterii kiyyaa as Dubaayii kana keessa jiraatti jechuudha. Innaa kanaafiyyuu cidha hiriyaa kan keessi biraa nafuu anillee si waaleessaa anillee si miidhagsaa asuma liivi jalatti dhagayeetan si dawwalee kanaaf makiinaallee si faana kontiraata qabadhaa nuti barbeelloo abashaa hin uffannu uffata aadaan faayamnees ollaa jechaarti. Mee uffata aadaa eessaatti akka cidhi boonee geggeeffamu barbaadda qashti. Continue. Miskiina bar nyaataa jirti. Nyaataa jirti argitanii ishee nama hin beektu miteetu manaadha waltee waan hundaafiyyuu gundoo booree ati dhiisinaan jechaa jirti addooyyeetu qopheessaa simitii kan gundoon booree qopheessuu qabu addooyyeedha malee nama hunda mitinaan jechaa jirti waan ta'eef egaa kana fakkaata waan hundaafiyyuu obboleewwan kiyyaa boon entertainment galatoomi istiidiyoo keessa akka bashaanu akka dhangalaan waan nu taasisteef guddaa galatoomi ulfaadhu jecha guyyaa cidha keessa gooftaan itti si haa ga'u jecha marti keessaniyyuu yaa'u keessaan galtanii boonee dubbisuu dandeessu guyyaa cidha ishee warri barbaadan jechuudha kan isheen imala gootu Dubaayii irraa gara Itoophiyaa
guyyaa sadii booda jechuudha. Guyyaan cidha ishee dhiyaateera waan ta'eef kanaan isiniin jechuu barbaada. Asumaan immoo boonee kiyya congratulation waaqayyo gooftaan baga guyyaa cidha keetiin si gahee baga si milkeessee milkaa'inni waan tokko kana arguu waan tokko gaa'ela jechuu waan salphaa miti kan harkaan qabachuu waan salphaa miti mana dhaabuu waan salphaa miti waan ta'eef mana keessa immoo kan barbaachisu waa hedduutu jira. Kanaaf qodaalee mana keessatti barbaachisu immoo numa wajjoollee hiriyoota keeti kan guutu waan ta'eef hin yaadiini ati bas abbaa manaa kee qofa duwwaa qofa wajjin walii galii ta'u utubaa dhaabbadhuun siin jedhaa. Gaa'elli nagaa kan gammachuu kan ilmatti argattan kan intalatti argattan sinifaa ta'uu asumaan horaa bulaa badhaadhaa deebanaa dagaagaa aannanii fi itittuu ta'aa jedhu coqorsaa fi maal ta'aa jedhu coqorsaa bishaan aannan ta'aa jedhu hapheetaa walitti qabadhaa jedhu lama ta'aa jiisa sadi ta'aa ka'aa jedhu wantoota baay'ee taasifama waan ta'eef kana hunduma isaa waaqayyo gooftaan baga ittiin si gahee baga gammadee congratulation my boonee siin jedheen jira my sweet my best friend si gammadeen jira jechuudha. Carraa kana namni hundi hin argatu maaliif namni hundi hin argatu gaafa siin jedhu namni hundi hin argata garuu ta'eetu jiru immoo kan carraa cidha isaa galma abbaa gadaa keessatti gaggeeffate amma har'a dhaga'ee hin beeku jechuudha. Kenna yeroo jalqabaatiif si waan ta'eef inni akkasii boonee kiyyaa yaa'u gammachuun kan kee gammachuu koo waan ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko waan ittiin gammadeef baay'ee tokko waan na boonseef baay'ee tokko waan na gammachiise gara istiidiyoo kee dhufee hiriyoota koollee kakaasee akka isaan cidha kee irratti argaman na taasise jechuudha. Kanaaf waaqayyo immoo isa dhuma isaatiin nu haa gahu nama firii isaa ijaan argee jechuudha. Ijaan argee dhalootaaf dabarsu nu haa taasisu siin jedha. Kanaaf waan hundaaf iyyuu baga gammaddee siin jedharra deebi'ee congratulation siin jedheen jira. Dura yeroo barcuma fuudhamu maal jedhu gaafa nikaa dhufee too baga gammaddee siin jenna lakkii gaafa sargii kiyya baga gammaddee naan jettee turte. Egaa dhugaa dubbisuuf yoo ta'e baay'ee si gammadeen jira baga gammaddee ammas irra deebi'uun obboleewwan kiyya warri jalqabaa kaatanii haga yoonaa sargii boonee jettanii as jechaa maal jechaa turtan boonee entertainment yeroo jalqabaa yeroo ishee yuutuubara ishee kongiraa yookaan sadarkaa moniteeshiniitti argattee viidiyoo si hojjedha boonee jennaan lakkinaan hojjetiin gaafa piiniin kiyya naa deebi'ee wanna tokko ijaan arguu naaf dalagdanaan jettee turte. Kanaaf har'a immoo piiniin ishee deebi'eera waan ta'eef hedduu gammadee shalan tureef congratulation jechuun barbaada sinillee baga gammaddee jedhaanii yuutuubni hojii salphaa miti bu'aa bahii hedduu keessa darbanii dadhabbii hedduu keessa darbanii qormaata hedduu keessa darbaniituyyuu akka sadarkaa milkaa'ina yuutuubiraa argatan nama taasisa jechuudha. Kanaaf hundi keessan warri siniif hin deebi'illee siniif haa deebi'uu sinillee milkaa sinin jechuu jaalladha. Egaa boonee entertainment milkaa'ee jetteeraaf osoo hin taane mana dhaabe yookaan heerume jettee galtee mana taa'u osoo hin taane keessatti hojjechuu mana jechuun utubaa jireenyaa namarra kan hin dhaabatu waan ta'eef kanaaf wantoota keessatti barbaachisu mara guutuun itti hojjechuun ilmaan horachuun wantoonni kun jira waan ta'eef egaa boonee kiyyaa ati jajjabduudha waan ta'eef sitti mul'isuu hin barbaachisu nama yaanne yaada nama taa'ee wati osoo hin taane nama ofii isaatii beekee nama biraatiif fakkeenya ta'u dhalootaaf fakkeenya ta'u obbolaawwan duuba jiran nama jajjabeessu warra lafaa ka'aa jiran nama bira dhaabatee deeggaree yaadan jabeessee ofii ol nama ofii gadi osoo hin taane ofii ol godhuuf tattaafatu waan taateef egaa jabaadhu haga dhumaatti siin jechuun jaalladha. Kana gaafa dadhabbii ofii itti milkaa'an wanni tokko jechuudha yaa saba baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Maaliif gaafa yuutuuba kana dalagan hiriyaa hedduu dhabanii obboleessa hagam jaalatan irraa fagaatanii obboleettii hagam jaalatan irraallee fagaataniitu jechuudha kan sadarkaa kanarra gahanii. Egaa kanaafiyyuu haala kam keessatti jechuudha maaltu nama barbaachisaa obsi nama barbaachisa obsi qabaatanii gaafa wanni tokko itti milkaa'an jechuudha daraan gammachuun namaa dabalaa deema daraan gammachuun namaa cimaa deema jechuudha. Kanaaf baga gammadde siin jechuun jaaladha. Kanaaf booda gufuuf gufaanni fuuldura keenya jiru waan ta'eef jabaatteetu irratti dalagdee even jechuudha dhalootaa fakkeenya ta'uu wantoota qabatamaa ta'an amma garuu gola hambaa keessatti sii mijatu illee baatu sii mijatu si jabaattee
irratti hojjetteetu nama milkaa'u nama daraan milkaa'ee ifa argee jechuudha dhalootaaf ifa ta'uu rabbi si haa taasisu milkaa'ee mul'adhuun isin jedha tulluu ta'ee mul'adhuun isin jedha kuftee nafiini jabaadhu ka'ii dhaabadhu xankari gara fuulduraatti jechuun barbaada yoon dogoggoreera ta'e na hoof kalchaa jecha obboleewwan kee jalqabaa kaatanii boon entertainment sadarkaa kanarraan geessan guddaa galatoomaa ulfaadhaa galanni keessaan bilisummaa isiniif haa ta'u jecha yoon dogoggoreera ta'e na hoof kalchaa jecha asumaan nagaan naaf turaa yeroo gaarii qabaadhaa hedduun isin jaalladhaa hedduun isin kabaja dhugaa dubbachuuf yoo ta'e mukti tokko hin aarusii hin boba'us jechuudha namni tokko ofii isaatii homallee ofiif hin godhu kan nama guddisu kan daraan karaa jireenya namatti argisiisu eenyunni unuma mataa keenya jechuudha tokkoon tokko keenya yoo taane malee dhuunfaa keenyatti homa tokko gochuu hin dandeenyu jechuudha hojjenni nama milkaa'uu hin dandeenye nuti deemneetu nama bahee galuu hin dandeenye jechuudha kophaa jechuudha kanaaf rabbiyyuu waa beekaaf jechuudha quba kan harka kana uume jechuudha harka tokkicha kana uume ka'ee irratti quba kana uume jechuudha gargaartu akka ta'u akka wal utubu akka wal deeggaruuf jechuudha kophaa isaa qubni kun tokkittiin jechuudha faayidaa tokko baasuu hin danda'u jechuudha ittiin nyaachuun hin danda'amu qabuun hin danda'u homa tokko go'uu hin danda'u garuu gamtaadhaan yoo deeme waa afaan nama kaa'uu danda'a nusillee gamtaadhaan yoo hojjenne tokkummaadhaan waliigalteen jaalalaan iftoominaan waan hojjennu yoo dalagne itti nyaachuu dandeenya irraa fayyadamuu dandeenya jechuudha kanaafiyyuu walaa taanuu tokkummaadhaan haa hojjennu harka walaa qabannu beekaa keenya haa cimsannu wallaalaa keenya duuba jirummoo jechuudha maal haa goonu haa gorfannu haa jajjabeeffannu warroota ganaa duubaa ka'aa jiran irra deemnee jajjabeessinee yaanne nuti monetization taaneera yookaan YouTube ni keenya beekamtii argateera taanee jennee famous taaneera jennee of tuullee warra ganaa dhufu tokko qeeqoo osoo hin taane waan isaan rakkatan gaafannee waan hundumaa jechuudha haala kam keessatti jechuudha gadi buunee isaanillee akka isaan jabaatan daraan qofforree baasnee isaan jabeessuun dirqama nuti ta'an isiniin jedha obboleewwan kiyya kana fakkaataa turtiin keenya guyyaa har'aa asumarratti goolamamee jira hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha dogoggora yoon qabaadhe na of kalchaa jecha yeroo gaarii naaf qabaadha hedduun isin jaalladha gatii kee yoo beekte gateetti bal'adhu namni addunyaa kana yoo jibbe keessaa godaanuu danda'a yoo jaallate garuu keessatti hafuu hin danda'u argite jiraachuutu ulfaata malee baduun hin ulfaatu hojjechuutu ulfaata malee nyaachuun hin ulfaatu kanaafuu isa jalqabaa wantoota keessa kee jeeqanitti balbala cufi itti aansuun sammuu keef yeroo kennee of mariisisi kana malees amantii qabdutti jabaadhu kana booda madaalliin jireenya keessirra